Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuunee akkamnu jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya fulbaana 24 jennanii isinii dhiyeessaa ani Galaanaa Balaayi. Qophii keenyaarraan maatii dargaggoo torbee darbee harka poolisiitti dararamee lubbuun isaa darbee iyyafanneerra. Misaan suuraan naanna'aa ture kun immoo ofiisaatii ijoolleedha dargaggoodha qeerroo ture. Yakka irratti waan hojjetame utuma ta'ee immoo akkasuma gochuun bineensummaadha malee dhala namummaa miti akkas ta'e. Madda rakkoo magaalaa Dirree Dhawaa irratti waan aangawaan ODP jedhan. Deessee daqiiqaa 30 booddee qormaata biyyoolessaa kutaa kurnaffaa akka fudhatte Almaaz akkam taate? Qabxii 3 galmeesse abbaa manaa kutuu deeme ilaale naannatti baay'een gammade. Odeessaalee biroos qabnaa nu waliin tura. Magaalaan Dirree Dhawaa dur jaalalaa fi nageenyaan beekamtu erga nageenyi irraa fagaatee bubbuleera. Rakkoon bu'uuraa magaalittii maal akka ta'ee fi fala waan jedhan irratti aangaa ODP magaalittii kataan obbo Guled Ismail dubbifneerra. Jalqaba waan madda rakkootii jedhan himu. Rakkoon bu'uuraa qaboo ittiin bulaa jirti hagamma. Ittiin bulmaa inisiituu yoo ilaalan walumaa galattuu seera qabeessaa miti. Arbaa waan jaamutu jira. Garuu hawaasni ummata Somaaliitii fi ummata Oromootis 50 jaanii garri tokkos 100 warri jirus ni jira. Isa kana wajji qabatee kun gaafii siyaasaa wajji wal qabate waan ta'eef dhugumatti yoo kan ilaallutti baay'inaan ni jiraatu ummata Oromootii fi ummata Somaaliitii. Kan seera mootummaa irraas akkaataan inni itti jiru naannoleen lamaan waliin haa bulchituudha chaptarri kan jedhu. Kanaaf akka heeratti yookaan deemamu ta'e 50 ta'eeti dhumata wantisaa. Akka chaptaraa sanitti osoo hin deemin 40 godhanii kanaaf qaboo yaa'ii qabsiisanii hidhamman hafee saba sablammoota jaalanii Tireefis Dabuunis Amaaraafis jaanii akkaataa sanitti kaayame. Bu'uuramarraa garuu rakkoon bikki jiru qaboo yaa'ii kana akka ta'e mul'isa. Kana wajjii wal qabatee rakkoon jiru tokko durataa kaantiibaa itti aanaa kaantiibaa fi kaabineen bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa aangoo hin qaban. Bajeta qofa kan bulchiinsi kun deeggaru. Garuu aangoon rarra'ee federaala jira kan federaala asitti hordofii fi to'annaan isaatiif hin jiru. Federaalli guutumaa guututti aangoo ummatoota jiru harka qabatee murteen takka akka murtoon hawaasni bulchiinsa gaarii gaafatu hunda akka deebisaa hin deebisu kan godhaa jiru mootummaa federaalaa waan ta'eef kuni hatattamaan waan achirraa sirraa'uu qabu jechuudha. Eega san dabre booda humna tokkotu ka'ee ture Dirree Dhawaa keessa humna saatanaa ijaarame kan ijaaramee jiru. Sirna afaan tokko aadaa tokko ummata sirna akkasiitiin buluu barbaadantu jira. Korri bittinneessaa magaalichaaf poolisiin haaromuu qabaa ka jedhu obbo Guled furmaatni rakkoowwan kanaa harka caalu mootummaa federaalaa bira jiraa jedhan. Magaalaa sana ifaajeesii guddinasii magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa jaalalaa kan dur deebisuudhaaf sirriitti poolisiin diigamee sistamni haareen yoo kan hin ijaaramin ta'e sistama duraan ture sanii magaalattiin kun haala kanaa yoo ka socho'u ta'e rakkoo hamaa keessa gala. Garuu Makalaakiyaa fi federaala uummanni ni galatoomfatu. Harargee bahaa guutuu Dirree Dhawaa jechuun seentara. Balaan asirraa ka'u akka biyyattii itti faala waan ta'eef mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa olaanaa kenneefi ilaalcha keessa galchuu qaba. Wanni kun balaan xixiqqaan ka'u kun gaarii waan ta'eef yookaan itti gaafatamummaa fi aangoo guutuu kaantibootaaf bulchitoota kaabinee Dirree Dhawaatiif guututti harka kaayanii muranii akka murteessuu danda'an godhuudha. Yookiin kan garuu aangoo haga takka walitti hambisanii haga takka nama kannan kun nama rakkisa murtii adda addaa murteessuudhaaf kanaaf rakkoon kan jiru gama olirraa xiyyeeffannaa kennuufii dhabuudha. Almaaz Darrasaa wayita qormaatni biyyoolessaa kutaa kurnaffaa kennamu akkuma isinuu yaadattan dubbii ijoo miidiyaalee turte. Haati magaalaa Mattuu kun deessee sa'aatii walakkaa keessatti qormaata kana fudhachuun ishee namoota hedduun ajab jechisiiseera. Torban dabre jimaata ammoo qabxiin qormaata kanaa ifa ta'eera. Almaaz qabxiin isheen fidde akkam jennee irra deebiin haasofsiisneerra. Qabxii 3 galmeesse. Gosoota barnootaa isaan kam fa'aa olaanaa galmeessiste akkam ture? Afaan Ingiliffaa aadaa, afaan Oromoo tokkommoo fiiziksii fi Amaariffaa. Mee akkamittiin dhageesse qabxii kana
Dursa sumatu kompiitararra deemee ilaali moo nama biraatu siif ilaali? Abbaa manaa kutiyyuu deeme na ilaale. Naannatti baay'een gammade. Kanan eegneetu bakka qabdi kana na fedheen eegneetu sababni isaa yeroo sana dadhabbii yeroo sana jiru irraa kan jechuudha. Abbaan manaan kee miirri isaa akkam ture gaafa qabxii kee kana argu? Egaa duraan isatu baay'ee na gargaaree naannoo ciniinsuurra tureyyuu fiigee akka qoramu isatu na taasise. Inni qabxii kana eegnee gaafa qabxicha argu gammadeera baay'ee gaariidha jedhee. Ilmadha miti kan argattan? Eenyu jettaniin maqaasaa? Maqaansaa Abdii Boriitti mogga'ee ture maqaa mana barumsaa kooti. Yidiidiyaa jennee barsiisa. Maqaa lama qaba jechuudha ammaaf. Eeyyee. Galatoomii guddaa ammas irra deebinee baga gammaddisiin jechuu feena. Eeliyaas Hordofaatu Almaaziin dubbise. BBC Afaan Oromoo irra jirtu dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessaalee gaggabaaboo hirphaa gammachuurraa dhageessu. Oduu irreechaan wal qabatuun jalqaba torban agarsiisa aadaa Oromoo giddugaleessa aadaa Oromootti Finfinneetti eegalameeti kan jiru. Agarsiisni kun irreecha hora Finfinnee sababeeffachuudhaan qophaa'utu himame. Kaampaaniin Boeing maatii firri isaanii balaa xiyyaara Itoophiyaa qaqqabeen du'aniif $100,144 tokko isaaniitiif kaffaluuf balaa xiyyaarota Itoophiyaa fi Indooneeziyaa Maaks 737 qaqqabeef maatii isaanii gargaaruudhaaf $50,000,000 ramaduu kaampaanichi beekseera. Ji'oota 12 darbe Itoophiyaa keessatti sababii walitti bu'insaatiin lubbuun namoota 1,200 olii darbuu aangawoonni himaniin namoonni 1,300 ol ta'anis walitti bu'insa keessatti qooda qabaachuudhaan shakkamanii himatamuu waajjirri abbaa alangaa federaalaa beekseera. Hooggantoonni biyyoota baha Afrikaa 3 badhaasa hooggansa Konkoordiyaa bara 2019 injifataniin pirezidaantii Itoophiyaa Saahilawarqi Zawudee, pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi kan Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo nageenya naannichatti uumuudhaaf tattaafataniiru jedhamuudhaan badhaasicha injifataniiru. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa afaan biyyattii keessatti du'aa jiran baraaruudhaaf hojjannaa jedhanii jiru. Afaan uummata Koifisaan sirna apartaayidii keessatti hacuucamus dubbataniiru. Miseensonni Musliim Brotherhood qarqara magaalaa Kaayirootti dhukaasa poolisiitiin ajjeefamaniin torban kana keessa bulchiinsa Alsiisii mala ammaltummaadhaan himachuudhaan mormiin magaalota biyyattii hedduutti jabaateera jedhameera. Murtee ministeerri muummee United Kingdom Boris Johnson paarlaamaa dhorkuudhaaf karoorsan manni murtii kuffise. Johnson baatii kana keessa paarlaamaan biyyattii torban 5f yaa'ina isaanii addaan akka citu ajajanii turanis jedhameera. Galaana oduun sa'aatii kanaaf qabate isaan kana. Ayyeerba yeroo gaarii. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hunda keessatti barattoota 300 ta'aniif cireef laaqana dhiyeessuuf akka ta'e bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Hoogganaa itti aanaan biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatu karoora qabame kana milkeessuuf haal duree barbaachisan xumuruuf hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. ዝግጅት እየተዘጋጀን ነው Qophiitti jirra hin xumuramne galmi itti sooratan bakka itti bilcheeffamu waan barbaaduuf haaldureewwan kun qophaa'aa jiru kanaaf barattoota 300 ta'aniif nyaata dhiyeessuun ni eegalama jedhameera manneen barnootaa kana keessatti eegaluuf haalli dandeessisu ilaalamaa qoratamaa jira manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hunda keessattis eegalla ሁሉም ትምህርት ቤቶች ከአንድ እስከ 8 ያሉ ተማሪዎች Hojiin kun bara dheengaddaa eegalamuu obbo Zalaalam dabalanii nutti himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fuula Feesbuukii isaa irratti barattootaaf nyaata qopheessuun akka dhiyeessan gochuun haadholii 10,000 ta'aniif carraan hojii ni uumamaa jechuun barreesseera. Barattoota sooruun bu'aa buusuu irratti obbo Zalaalam dabalanii kana nuun jedhaniiru. ፋይዳው እኮ ሰፊ ነው አንደኛ ተማሪዎች በመግብ faayidaan isaa bal'aadha inni jalqabaa barattoonni hanqina nyaataan mana barnootaatiin hafan manneen barnootaa hedduu keessa kan jiran barattoota maatii galii gad aanaa qabaniiti maatiin daa'imman isaanii sooranii mana barnootaa erguu hin dandeenye jiru bara dheengaddaa muuxannoo barattoota 70,000 sooruu horanneen hirmaannaa barattootaa barnoota addaan kutuu simannaa barnootaa fi tufiinsa isaanii irratti jijjiirama guddaa waan fideef bu'uuruma kanaan lakkoofsicha ol guddifne ያንን መሰረት አድርገን ነው
ሰፋ ያደረግነው ቁጥሩ። Maallaqni tajaajila kanaaf oolu bajata bulchiinsi magaalaa Ramadee fi arjoomtota irraa argamedha. Bulchiinsi magaalichaa uffata dambiif meeshaalee barnootaas gumaachaa jira. Bulchaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa har'a hojii kana mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruuf Kokkaba Tsibahaatti argamuun taajjabaniiru. Torban dabre keessa suuraan gara boreessu miidiyaalee hawaasummaa irratti naanna'aa ture namoonni hedduunis dallananii turan. Nutis dhimma kana irratti dubbii namootaa fi mootummaa daddaballee simbiraan gahaa turre. Namoonni hedduunis dargaggoon suura irratti mul'atu sun eenyu gaaffii jedhu gaafachaa turan. Nutis eenyummaa dargaggoo ajjeefame jedhame kana adda baasneerra. Maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa akka jedhamu yoo ta'u, gochi kunis karaawwate godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraa ganda Lalisaa Buyyee jedhamtutti akka ta'es odeeffannee jirra. Maatii dargaggoo kanaa keessaa yaaddoo nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka ifa hin taane ka gaafate waahila koo Hamzaa Huseen dubbiseenii jira. Mucaan suuraan naanna'aa ture kun immoo Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Mucaan kun ofiisaatii ijoolleedha, dargaggoodha, qeerroo ture. Yeroo qeerroon isaanii fudhatama argatanii socho'anii akka boolleetti akkuma gandaatti illee uummata wajjin qeerroo wajjin hojjechaa tureetu gara booddee garuu qeerroon kun gara lolaatti deebisanii hidhamanii akka isaanii deebi'anii leenji'anii yookiin immoo akka hidhaman sarqalleetti guuramuu yommuu isaan jalqabanii isaan kun jalaa miliqeetu mataa miliqatee hiriyoota isaatii wajjin asii achi deemee jiraachaa ture jechuudha. Kanarraan kan ka'e gaanii wanta gara biraa yakka biraan qabu sababiima deeggara adda bilisummaa Oromoo ta'eef qeerroo bilisummaa Oromoo waan ta'eef barbaadamaa tureetu argataniitu gaafa roobii darbe halkan kamisatti garuu sa'aatii 11 keessaa ganda Lalisaa Buyyee mana obbo Hambaa Ufaa jedhamutti hiriyaasaa namoonni wajjin siisuu wajjin qabatanii jechuudha. Eenyutu qabatee saboodoo maalirraan gaanne? Akka odeeffannoo dhageenyatti egaa kan qabee poolisii Oromiyaatii fi ittisa gandaa yookiin caasaa gandaa warra jedhamanii waraanni immoo naannaa isaatti marsaniitu jiru. Isaanuma waraannis keessa galcha waraanni mootummaa raayyaan ittisa biyyaas keessa jiru jedhanii achumatti siree lafanni ciisu godoo boqqolloo keessatti qabataniitu harka isaa dudduubatti cabsanii hidhanii cimaa kaasanii egaanii reebaa hamma karaa guddaatti deemaniitu achi makiinaa keessa kaa'anii aanaa Ayiraa waajjira poolisii gashanii maree barreessanii itti gahisanii maal jedhanii akkuma inni hidhamee jirutti gara aanaa Yuuddoo Malkaa Qilxuu bakka jedhamu bosona tokko keessatti dhaqanii dudduubatti akka cabsanetti gadi gombisanii illee isaa keessa fiitiin na'anii iddoo kaan immoo saanjaadhaan kukkutanii nannasaa qaama sana akkuma suuraa irra jirutti ciccitee maaliidhee gaafa kamisaa guyyaa dhagaanii nuti ijoolleen yeroo isaanii ambulaansii fuudhanii ba'an hordofan jiru ijoolleen naqanii ilaalan akka inni deebaraniitu odeeffannoo gadhiisanii isa booddee gaan qulqulleeffannee maal jennee kan nama maatii dhaqee barbaadameetu maal jedhameetu walii bilbilee akka barbaadaman ta'ee dhannee reeffasaa agarree fuudhee jechuudha. Ergasii isin barbaaddattanii argattanii nama keessanii poolisiin somaan jennee isinis hin gabaasne waan tokko qaama mootummaa kana jedhan jiru. Reeyotti gabaafnan jalqaba hodhakkanii fuuchuun dandeessan kan jedhu oduu gadhiisanii isin hin addeenyannaan egaa irratti nu ajjeesan inni supha dabalatan jenneedhaan nama fuunee kan immoo dhufee nu gaafanne garuu hin fuunee galle uummatuu nu fuudhuu dideen akka hin taanetti maatii mana arginee bakkee baafanne ejeeti namoota biyyaa dhufanii nu gargaaranii fuunee awwaallee jechuudha. Amma caalmaatti gabeessa biinii battananii natti dubartoota duwwaatu gadda ta'a malee beeksadiin mataan isaa dhoksamaan malee gadda kana ta'an jiru. Bu'aa siyaasaa argachuuf jecha hojii hojjetamaa jirudha wanti kun malee yakka irratti waan hojjetame ni utuma ta'ee iyyuu akkasuma ol gochuun bineensummaadha malee dhala namummaa miti akkas ta'e. Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Iyyaasuu wayita taateen kun mudatu walga'iif magaalaa Adaamaa akka turan nutti himanii gochi kun eenyuun akka raawwatame ammaaf addan baafannee jedhan. Koomishiniin poolisii Oromiyaas gocha raawwatame balaaleffatee qoratee seeraaf akka dhiyeessu ibsuun isaanii yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya qophiileen galgala kanaaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramu. Odeessaalee keenya hedduun garuu fuula feesbuukii keenya akkasumas marsariitii keenya gubbaa jiru dhaqxanii akka dubbistan isin affeerra waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebana.